akkam jirtu daawwattoota dhaggeeffattoota keenya torban darbee kutaa tokkoffaa faarfataa Tafarii Mokonnon wajjin turtiin godhee isiniif qabadhee dhiyaadheen ture. Har'a kutaa lammaffaa isaas isiniif qabadhee dhiyaadheen jiraatii amma dhumaatti turtiin keessan na wajjin haa ta'u. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya gidduutti faarfannaa inni dhiyoo kana hojjetee Amaariffaan hojjetee Oromoffaanis wal keessuma hojjetee kan inni gadhiisee dhaggeeffannee walitti deebinaa. Masitti turtiin keessan na wajjin haa ta'u. Kabani hinda dabani akka jobira kaatu kochobasan warri Yesus kabani hinda dabani akka jobira kaatu kochobasan abdin kenya bobau ara amuna ilba wakanya Yesus turbana abdin kenya bobau ara amuna ilma waaqayyo Yesus tu nufaana jira abdii qabna waaqayyo bira maaloo ka'a hunduu kan abdii qabna waaqayyo bira ibsa qabsiifne qoqqoofne abdii qabna waaqayyo bira ibsa qabsiifne qoqqoofne gammada yeroo hundumaa waaqayyooti gammada 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 yeroo hundumaa Yesuusitti gammada yoo guutees yoo guutuu baates gammada yoo tolees yoo toluu baates gammada ol bahees yoo gadi bu'ees gammada yo taes yo tabates gammada gammada yero hunduma waaqayyooti gammada dabalen jedha gammada waaqayyooti gammada ulgize በጌታ ደስ ይበላቸው በኢየሱስ ደስ ይበላቸው በጌታ ደስ ይበላቸው ቢሆንም ባይሆንም ደስ ይበላቸው ቢሞላ ባይሞላ ደስ ይበላቸው ቢመችም ባይመችም ደስ ይበላቸው ቢሆንም ባይሆንም ደስ ይበላቸው ገመዳ yeroo hundumaa waaqayyooti gammada gammada yeroo hundumaa waaqayyooti gammada. Feete deebitaniyyuu viidiyoo baay'eetu hojjetamati lama sadii argamanii faarfannoota kee warma yuutuubii irra jiran jechuudha. Ammati kan itti kan hojjette beekamtiif hojjette moo faarfachuun si keessa waan jiruuf hojjette moo maaliin akkasii hojjechiise? Kan amantii kanumatti gara faayinaatti dhufte yeroo dhiyoo kanis faarfannoo hojjette yeroo dhiyoo akkuma nama sii kaase gammati kan amantii dhiyoodhuma amantii jechuun gara faayinaatti kan dhufte hidhaa seexanaa fanarraa jechuun hidhaa dukkanaa keessumaati fayyinuma jireenya bara baraa argachuun keessuunii dhiyoo kan itti faarfannaa viidiyootti hojjettee gadhiiste dhiyoo waa'ee faarfannaa yoo mubattee yoo hojjette amma gooftaa Yesuus gaafa fakkeenya naasaa ture waan kakuu moofaa keessa jiru kakuu haaraatti jabeessee akka namootaa fi gaaffii hin taanetti akka namootaaf deebii ta'utti wanni gaaffii ta'u gaaffii akka ta'utti suma jirutti jajjabeessee haasaa ture jechuudha. Waa'ee faarfannaa immoo keessa beekuu si barbaachisa macaafa qulqulluu keessa beekuu si gaafata kadhachuu si gaafata ati immoo sirba keessa turte yoom kadhatte kadhannaa kan deemne kanaadha reefuma amantee isuma irrattiyyuu waan sirrii jiru jira achi turte kana gidduutti gaammatti dhuftee hojjette namoota baay'eetti bitaa kan gale wanti kun sababiin isaa namoonni baay'een waan kana na gaafatu garuu waan tokko wanta ani sitti himuu barbaadu inni guddaan namoota waggaa 30 fi waggaa 20 mana Kiristoos mana Waaqayyoo keessa turan miti
Kiristoosii waaqayyoon kan inni ilaalu keessa laphee namaati. Kanaaf bara macaafa qulqulluu irratti Daawitiin akkas jedhee nama akka garaa kootii macaafa qulqulluu irratti gaafa ilaallu. Kanaafuu isa waggaa lakkaa'uu osoo hin taane hamma gooftaa fudhatetti hamma gooftaa wajjin wal bartetti gaafa laphee qulqulluudhaan waaqayyoo wajjin wal argitu waaqayyoon si gargaara. Ani kanan beeku jechuudha. Waggaa lakkaa'uuf miti isa achi keessa turaniif miti. Haa ta'uti waan kan kootii wajjin wal qabsiise hojii ergamootaa boqonnaa 9 lakkoofsa tokko irraa kaafnee gaafa ilaallu waa'ee nama waaqayyoo ergamaa Phaawulosiin dubbatan. Phaawulos nama baay'ee dadhabsiisaa, nama baay'ee sodaachisaa, nama baay'ee rakkisaa ture. Kana yeroo isin jedhu warra Kiristoosiif hojii wangeelaa hojjetan, warra mootummaa Kiristoosiin kana lallabanii kan inni hidhee gara Damaasqootti geessaa ture. Haa ta'u gaafa kaanii otoo inni deemaa jiruuti karaa irratti ijatti jaamse. Ilaalame ati isa iyyuu immoo balaqqeessa wayii xinnoo orma itti ibsee ijatti. Gaafa inni itti ibsu maal ta'e? Phaawulos arguu dadhabe jechuudha lafa. Gaafa inni waan kana arguu dadhabu Phaawulos kan jedhu sagalee dhaga'e jechuudha. Asan jira yaa gooftaa eenyu gaafa inni jedhu ana Yesuusii barkanati ariitu jedheetu deebisee jechuudha. Amma garuu jedhe waan asitti humna dhaga'e ittiin jedhe. Namoonni isa wajjiniin turanii lafa gara Yerusaalemitti akka inni deemu ajaje jechuudha. Gaafa inni deemu qabanii gaafa keessan inni arguu beeke. Guyyaa 3 fi osoo waan tokko hin qammasee osoo waan tokko hin nyaatee osoo waan tokko hin dhugiin ture jechuudha. Gaafa kaanii bartuu Anaaniyaas jedhamutti erge waaqayyo. Osoo ati harka kee irra keessu argeen jira mul'atatti. Dhaqiitii nama biyya akkasiitii dhufe jedha. Phaawulos Saa'ol nama jedhamu maqaan isaa dura Phaawulos hin ture Saa'ol ture. Dhaqee harka kee irra kaa'ee gaafa inni argee laa. Asumattuu jechuudha wanti nuti arguu dandeenya. Inni bar nama akkasii ture akkamitti akkas ta'uu danda'a jedhee gaafa inni jedhu baay'ee dirqisiise jechuudha. Yaa kunis jirama keessa guddaa agarsiisa laa. Yaada beessa kaastee miti. Yaada baay'ee beessa kaastee jijjiiramuun Phaawulosii fi kan amma kan kee wajjin wal qabsiisne waa'ee Daawitiin kan itti kaasteesi aanoo akka garaa koo kan jedhu wajjin gaafa kaastu jechuudha. Daawiti lagatti kaattee shaakalliitii dhufee guddifamee dhoksaatti guddifamee as ba'e. Daawit jechuudha. Maaliif akkaataatti bineensa hoolota irraatii ittisu sana shaakaleetu gara namicha cimaa kana ajjeesuutu dhufe namicha Goliyaad jedhamu kana jechuudha. As gaafa deemu gara Phaawulositti immoo Phaawulos nama beeku seera nama keessa ba'e keessuma ba'e nama seera beeku keessa ba'e jechuudha. Waa'ee seeraa isaa galee jechuudha. Beekaayyuu karaa beekumsa isaatii dhufanii akka isaan hojii isa biyya lafaa dhiitanii beekumsi jechuun gara macaafa qulqulluu gara hojiitti akka isaan jijjiiran. Ati hoo utuma sirbituu dhoksaatti guddachaa turte. Dhoksaatti si guddisa jechuudha waaqayyo siyaa kana gaafate. Tapha keerraa kanatu mul'ata agartee. Yeroo sana waan si dhibu waa'ee Phaawulosiin gaafa kaasu waan sirriidha. Phaawulosii nama seera beekudha. Akkas jedhe isayyuu nama seera muka abbaa kootii sirriitti beekudha inni jechuudha. Gaafa isaan falmii irratti kaasanii ittiin lolan iyyuu. Haa ta'uti anis biyya lafaa sana keessa yeroo ture wanta waaqayyo na barsiisee jira. Argitee dirqama iyyuu gara Kiristoosiin akka naquu fi wanta na kaasee jira nama. Dirqama iyyuu jechuudha. Yeroo baay'ees wanta keessa kiyyaa fi namootatti dhugaa ba'u wanta tokko jira. Innis mul'ataan yookaan abjuudhaan wanta arge wayii jira. Dirqama garuu akka Phaawulos ijji koo akkas ta'e jechaan jiru. Haa ta'uuti Phaawulos yeroo ijji isaa jaamee guyyaa 3 booddee turetti otoo baay'een turiin jedha macaafni qulqulluun. Achuma warra duuka buutota wajjiniin otoo jiruuti otoo xinnoon turiin jedhe Yesuus kun ilma Waaqayyooti jedheetu kan hin lallabe waan si dhibu jechuudha. Gaafa inni akkas jedhee lallabu namoonni hin shakkaniin hin soraataniin jechuudha. Sababiin isaa Phaawulos jechuun nama akka sana wanta ture jechuudha. Garuu akkamittiin akkas jechuu danda'a jedhanii immoo namoonni baay'een irratti ka'anii jiru. Kanaafuu dhugaa Kiristoos hammuma naaf gale yookaan immoo hamma keessa koo jiru amma nu badhe jechuudha. Faarfannaa itti kaastee? Hojjedheen jira.
Maaliif yeroo sana iyyuu jechuudha. Namoonni irratti ka'anii turan. Ani fakkeenya kanan godhadhu yeroo baay'ee Phaawulosiin. Taafii namoonni baay'een inni sirbarraa gara faarfannaatti jijjiirame akkasiin jedhaniif immoo ittiin beekamuuf immoo kan itti hojjette atumti ofii makee jechuudha. Agarsiiftee gaafa fudhattu waan sitti dhaga'amu hin jiru faarfannaa kana hojjettee fi namoota biraan ga'uu keetiin jechuudha. Kaayyoon isaa maal ture? By the way yeroon faarfannaa sana hojjedhe anatti toleetuma keessuma kiyyaatti kan hin hojjedhe. Lammanni immoo namni na faana ture yeroo sana. Akkuma gooftaa fudhadhee ittiin jedhanii faarfannaa akkan hojjedhuu fi namni na kakaasee jira. Irra caalaatti. Waan sana ariifadheetiin kanan hojjedhe iyyuu. Wantichi maal jedha beektaa Yesuus meeshaa lolaa keenya wangeelaa barkaraan jireenyaa jedha. Dukkanaa baanee irraa ifatti du'uu isaan jiraanne irra nuti. Ka'eera awwaalicha diigee cubbuu irraa immoo anaaf siinii kee jedha. Kana jechuun faarfannicha yeroo sana akkuma argadheeni namni kun akkan hojjedhuuf na dirqisiise jechuudha. Kanaaf istiidiyoo na fuudhee deeme ofuma isaa istiidiyoo gaafa na fuudhee deemu nan dhaqee sagaleen galee nan hojjedhe jechuudha. Akkuma hojjedheen immoo yaa kiliippii ittiin hojjenne calliseetu malee oodiyoo isaa gadhiisee ture. Innaa waan akkasii ture ittiin beekamuuf miti. Garuu seexanni yeroo sana lola guddaa ture jechuudha. Kaleessa wanta hidhaa akka sanaa keessa wanta turee fi gaafa nas deebi'u lolli guddaa waan turee fi bakka garaan achituuf seexanaaf jedheetiin waan kanaanis ittiin kute jechuudha. Mee faarfannaa sagaleeti takka nu dhageessisi. Faarfannichi akkas jedha. Dhiifama tajaajilarra waan tureef sagaleen kiyyaa. Yesuus meeshaa lolaa keenya wangeela barkaraan jireenya dukkana baanirra ifatti duusa jiraanne ka'eera awwaalicha diigee cubburra anaaf seene ka'eera awwaalicha diigee du'arra anaaf seene cubburra anaaf seene du'arra anaaf seene. Jawabana Yesus magange doa kasa gofta magange himeen fitu anol mage doa kasa Yesus magange himeen fitu anol mage jawabana Yesus magange akkas jedha jechuudha. Baay'ee namatti tola. Ergaa masii ilaallatu dabarsitee amma kan faarfannaan kuni YouTube irra jira garuu bara kan baaste kana? Gooftaa fudhadhee naannoo ji'a Paawaa itti kanan hojjedhe jechuudha. Kuma lamaaf? Baay'ee osoo hin turiini baruma 2011 jechuudha kan hin hojjedhe. Kan ariifadhe. Gooftaas kanan fudhadhe baruma 2011 jechuudha. Innaa akka kana jechuudha. Sodaan namoota baay'ee akkuma jijjiiramni fayyina keetti guyyaa tokkotti ta'ee ammas jijjiiramtee gara biraatti akka hin seenne ture. Isa kana wal wajjin wal qabsiistee toora keerra warra turan sirbitoota isaa ta'an warra durii jechuudha. Hojii dukkanaa keessaa hidhaa dukkanaa keessa warra jiran dhaamsa maalii qabda? Amma warra amma jiran faarfattootaafis dhaamsa maalii qabda? Dhaamsa ni qabu. Yeroodhaa fi kiristaanummaa keessatti akka nuti kaleessaa keessa turre sana ta'uu dhiisuu danda'a. Namoonni wanta isaan hubachuu qaban jechuudha. Kan yeroo isin jedhu daandii isa bal'aa dhiisaati daandii ishee qal'oodhaan deema. Inni bochoon jechuun filannoo baay'een kan irra jiru jechuudha. Ishee qal'oo jechuun immoo chaalenjoota wantoota rakkisoo baay'een jiraachuu danda'u. Kiristaanummaa jechuunis akka kanadha. Namoonni wanta isaan hubachuu qabanii pheenxee gaafa ta'an yookaan immoo gara Kiristoositti gaafa deebi'anii namoonni akka isaan hubatanii maallaqa akka waan argatanitti. Namootaaf wanta dhaamuu barbaadu yoo jiraate inni guddaan isaa kan nuti argannu Kiristoosiin fudhachuu jechuun jireenya bara baraa akka nuti argannuu fi mootummaa waaqayyootti akka nuti galluuf isa Kiristoos Yesuusiin nuuf kaffalame gatii dhiigaa sana isa sana laallee Kiristoosiin duukaa buunee akka nuti jiraannuuf malee maallaqa argachuu fi jettanii namoonni gara kana hubannaa akkasii qabdan waan akkasii sammuu keessaa dillee akka isaan godhanidha kan hin barbaadu. Dhaloonni baay'een kiristaanummaa yookaan immoo pheenxee bira gaafa dhufanii waan maallaqa argatan akkanatti ilaalu. Tafariin iyyuu cufa maallaqa birrii baay'eedha jedhan iyyuuti isaanuu birrii hedduu akka waan naa kafalamee wayiitti kan isaan ilaalan.
Garuu wanta tokko isinitti himu anaan jireenya karaa Kiristoosiin naa kafalame malee eenyumarraayyuu meesoo 0.5 yan eenyumarraayyuu wanta na argadde yookaan immoo namni wanta akkasii naa kafale hin jiru jechuudha. Kan naa kafalame dhiiga Kiristoos fannoo irratti isa naa kafalame. Kana ni beeku jechuudha. Kanaaf dhaloonni wanta inni beekee irra jiraatu dhufuun irra jiraatu tokko Kiristoos akkas jedheera. Kan na duukaa bu'u yoo jiraate jedha eenyummaa isaa haa ganu jedha. Kana jechuun namni Kiristoosiin duukaa gaafa bu'u eenyummaa isaa sana inni isa jechuudha. Kanaaf wanta Kiristoosiin barbaachisu duukaa fuudheetu Kiristoosiin duukaa deema jechuudha. Kana galu. Dhaamsi kee faarfattoota dhaamsa waan qabdu. Atam faarfataan itti waan jirtuuf ammas faarfannaa hojjechaa waan jirtuuf gara fuuldura duraattis faarfannaa waan sirraa eegamuuf kana giddu galeeffadhuutti faarfattootaaf dhaamsa. Faarfattoota anillee egaa yeroo dhiyoodha kana ni dhufe inni guddaan isaa immoo ani kaayyoon koo inni guddaan ibidda wangeelaa kana fuudhee dhaloota dukkana keessaatii gara jireenyaatti waamudha. Kaayyoon koo abdiin kun guddaan isaa gara fuulduraatti jechuudha. Faarfannaas immoo gooftaan hin faarfatamu. Faarfattoota caalaa immoo ani wanta ani beeku hin jiru. Haa ta'u faarfattootaaf wanta jedhamu yoo jiraate macaafa qulqulluu wajjin kan wal qabate. Dhaloonni immoo kan itti fayyaduu danda'u. Maaliif bara kana amma waan baay'ee jira jechuudha. Anaanoo akkamittiin barreessitee sirba wajjin wal fakkeessitee barreessitee moo iyyuu akkamitti jechuu danda'u. Garuu barreesseen jira. Barreeffamni ani barreesse baay'ee ani sagalee wanta nagahee hin qabu sin jedhee sila dubbadheen jira. Kanaafuu waan keessa kiyya waaqayyo kaa'ee keessa kiyya wanta laphee kiyya irra guutudha kan ani barreessu jechuudha. Kanaaf wanta ani barreessu sun immoo dhalootaaf fayyina jedhee yaada. Namoonni faarfattoota hunduma isaanii baay'een jaalladha, baay'een dinqisiifadha, baay'ee jechuudha. Garuu namoota dur irraa jalqabanii amma yoonaatti gooftaa wajjin deemaa jiran namoota gurguddaa baay'ee jiru. Namoota waaqayyo baay'ee eebbisee, namoota waaqayyo baay'ee itti hojjechaa jiru, itti hojjechaas ture baay'ee jiru. Isaan irraatii fakkeenya gaarii fudhannee akkuma Paawulos jedhee ani Kiristoosiin fakkaadha isin immoo na fakkaadha akkuma jedhee waan gaarii wanta dhaloota gara jireenyaatti harkisu Kiristoosiin foolii Kiristoosiin kan qabu akka isaan fidanii dhufan kanan dhaamsa qabu jechuudha. Namatti tola. Ammas amma mudannoo ergaa amantee kaastee mudannoo si mudate isaa ta'u waan mudannoo qabdu. Namoota kanaaf barumsa ta'a kan jettu, saba kanaaf barumsa ta'a, dhaloota kanaaf barumsa guddaa ta'a jettee kan dabarsitu mudannoo kiyaase. Waan sinni gaaf tokko charchii keessatti akkuma gooftaa fudhadheeni waa'ee seera waldaas waa'ee seera charchiis hin beeku gaafa kaane utuman taa'ee jiruti gooftaa fudhadhee gaafa torbaniiti jechuudha. Namoonni baay'ee illee taniyaru. Hafuurri narra bu'e jechuudha. Hafuurri qulqulluun gaafa narra bu'u qabuu hin dadhabe jechuudha. Wanti kun gaafa narra bu'u faarfannaa wayituu dhabbee kiyyarra dhufee guute jechuudha. Hafuurri narra bu'ee ka'eetu haleluuyaa jedheeti jechuudha. Baay'ee machaa'e booddee fiigee dhaqeetiin Piroobeetiyyuu tajaajilaa jira. Otoo inni tajaajilaa jiruutiin fiigee dhaqee maayikii harkaa fuudhee jechuudha. Maal gochuu? Faarfannaa faarfachuu. Inni maaliif gooftaa erga fudhadhee kun torban tokko inni sinna jechuudha baay'ee maal ta'e yaa haaraatti jechuudha. Fiigee dhaqeeni faarfannaa kiiboordiin achi rukutamaa jiru waan biraa kanan asii faarfachuun maayikii harkaa bute kan biraa jechuudha. Inni namoonni baay'een hinnaani jechuudha rifatan namoonni baay'een rifatanii anis naan galle jechuudha. Innaa
hafuurri qulqulluun yeroo tokko gaafa nama dhufu akkas nama godha. Lammanni immoo sagantaa ayyaana wayii irratti ayyaana gannaati jechuudha. Sagantaa wayii qophaa'ee otoo faarfachaa jiranii shubbisa afaan Oromoodhaan faarfatamaa ture. Gaafa faarfatamu isteejiitti bahanii akkaan dur sirbaa rukututti jechuudha. Gaafa jedhu sho'aadha wantichi jechuudha. Gaafa nanichi bahee qobaadhuma kooti isteejii irratti bahee jechuudha. Utuman gaafa ragadu biyyi gurbaan kun hin jijjiiramne jechuudha. Garuu akkas hin jedheen jechuudha. Namoota dhaabsanii jaranaan jedheen abeet jedhan wanta gaggaarii wanta mimmi'aawu wanta akkas namoota fuulduratti tolu seexanaaf dhiisii deebii kan jedheenyunni. Waaqayyoo ragada bareedaa waan namoota ofitti harkisuu danda'u akkuma naaf toletti yoonani waaqayyoo waaqesse utaalee shubbise. Daawit mataan isaa iyyuu qullaa buuseetu kan inni waaqayyoof galata galche kan inni faarfate jechuudha. Kan inni itti toleetu kan inni buburraaqe jechuudha. Kanaaf anis gaafa akkas jedhu namoonni baay'ee kolfaa turan jechuudha. Egaa kanaafuu wanta gaggaarii ta'e waaqayyo yoo itti waaqessine homaa rakkina hin qabu. Kanaafuu namoonni yeroo waan akkasiitiin faarfatamu waan jalatti yookaan immoo akka waan sirbaatti ilaaluu qabanii gamunumaan wanta dabarsu baay'ee waan nama kolfisiisu ture jechuudha. Anuma nu baay'ee nama kolchifatte. Galatoomii. Ajaa'ibaa guddaa galatoomsi jecha. Mee namoota galateeffadhu yoo qabda asumarraa argama kana carraa kanatti fayyadamiti. Namoota gorsa sii godhan kunuunsa sii godhan gamanumaan galateeffadhu. Gamanumaan namni galateeffadhu jiraate maatii koo harmee koo kan wanta baay'ee na wajjin taate jiraachuu dhumti kooyyuu karammaa ishiin qarattuuni harmee koo Siggee Raggaasaa baay'een si jaaladha baay'een si kabaja gooftaan umurii kee umurii arraagessaa akkasuma abbaa koo obbo Fattanaa akkasuma obboleessa koo haftee maatii kee wajjiniin obboloota koo hunda keessan akkasuma uummata Itoophiyaa keessa jirtan maraaf baay'een isin jaaladha. Gamanumaan immoo weellistoota gama garaa garaatiin jiranii mootummaan Waaqayyoo dhiyaateera. Yaada garaa keessanii geeddaradhaan gara Kiristoositti deebi'aa. Yesuus Kiristoos har'as boris isin jaalata. Kanaaf Kiristoos jaalala wanta ta'eef dhugaas ta'e jireenyas ta'e maaliif guyyaan kun guyyicha namni beeku guyyaan dhufu jechuudha. Kanaaf nuti immoo guyyaa gara gooftaatti deemnu beekna. Yaada garaa keenyaa geeddaranne hamma jirutti Kiristoosii wajjin jiraanne bor dhaaltu mootummaa isaa akka taanuuf sirbituun mootummaa Waaqayyootti hin galtu akkuma jedhu jechuudha. Dhaloonni gara Kiristoositti deebi'uu qaba. Kanan jedhuun ergaa koo dhaammadha. Weellistoonni baay'een anis hin jaaladhu. Baay'een keessan jechuudha. Gooftaa gara gooftaatti isiniin jedha. Waamicha kooti sagalee misiraachoo kana dhageessanii gara gooftaatti akka dhuftanii isin affeera jechuudha. Si eebbisu gooftaa. Dinkiidha. Kana eegaan tures. Waaqayyo gooftaan bara kee eebbisu. Yaadaaf gaaffii sagantaa garoo shoorottii qabaattanii nu barreessaa keessaa nu dubbisaa waan sirreessuu qabnu sirreessinaa waan gorfamuu qabnu nu gorfamnaati yaada nu kenna. Kutaa lamaffaa faarfataa Tafarii wajjin turtiin godhee har'a qabadhee isiniif dhiyaadhanii ture kana fakkaata. Amma dhumaatti nu wajjin turuu keessaniif galanni koo guddaadha. Torban keessumaa biraa qabadheen isiniif dhiyaadhaa. Torban kun torban nagaa isiniif haa ta'u.